hojii waaqayyo guddaa kana hojjettani akka Nahimiyaa. Kanaaf waaqayyotu sin gargaare, waaqayyo sin wajjiniin ta'e ammayyuu kana caalaa hojii guddaa hojjettu. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kun xumura keessan utuu hin taane jalqabbii keessan baay'ooliin keessan immoo iddoo garaa garaattis hojii waaqayyoo baay'ee hojjechaa dhuftan ta'a. Hamma dhumaatti warra hojii waaqayyoo hojjettan waaqayyo sin haa godhu. Hunduma keenya ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Anis waa sin kadhachuun barbaada. CD tokko faarfattuu waldaa koo faarfattuu Raahel Isayyaas waldaa keenyaaf hojjechiste nuu kennite gurguranneerra achitti sinittis gurgurachuu barbaanna. Nurraa bittu sin garraamota. Luba caalaan meeqaa nurraa bitta? Inna CD kana obboloonni sinitti gurguru dhuma sagantaa irratti jedhee yaada dhufeera. Adaraa nurraa bitaa kan waldaati. Hamma sinitti dhagaameen immoo nurraa bitaa. Nus hidaa kaffaluu jalqabneerra nummoo. Bara sin hidaa fittanii nummoo hidaa jalqabneerra. Kanaaf nummoo waggaa lama ta'e akka keessa waggaa 5-10 illee turru waggaa 2-3 finnannee abdanna. Hin danda'amu? Yesuus Kiristoos gooftaadha. Egaa kana yoon jedhee dubbii waaqayyoo gara hirachuutti gallaa. Guyyaa har'aa sagalee waaqayyoo nuti wal wajjiniin ilaallu Hisqeel boqonnaa 47. Hisqeel boqonnaa 47 kana baay'ooliin keessan beektu jedhee yaada. Akkana nan dubbisa. Amma lakkoofsa 12tti. Kana booddee namichi gara balbala mana qulqullummaatti gara mana qulqullummaatti deebisee na fide. Manni qulqullummaa gara ba'a biiftuutti garagalee waan jiruuf buusaa balbala mana qulqullummaa sana jalaa bishaan burqee gara ba'a biiftuutti otuunni yaa'uu nan arge. Bishaanichis iddoo aarsaa irraa harka mirgaa cinaacha mana qulqullummaa isa gara mirgaa jalaa in yaa'a ture. Eegas immoo karaa karra gara bitaa gadi na baasee dugda duubaan gara karra isa duubaa isaa gara biiftuutti garagaluutti na geesse. Bishaanichis karaa gara mirgaa irraa alatti in yaa'a ture. Namichi uraasa bara isaa of harkatti qabatee yeroo ba'a biiftuutii ba'e dhundhuma 1,000 safare. Ana immoo bishaanicha isa gulubee ga'u sana keessa na adeemsise. Dhundhuma 1,000 immoo safaree bishaanicha keessaa na adeemsise. Bishaanichis dhiiba na ga'ee ture. Ammas dhundhuma 1,000 safaree bishaanicha keessa na adeemsise. Bishaanichis mudhii na ga'a ture. Itti dabalees dhundhuma 1,000 isa safare. Bishaanichis al tokko ol ka'ee kan namni daakaadhaan malee ce'uu hin dandeenye waan ta'eef anis keessa adeemee ce'uu hin dandeenye. Namichi immoo mucaa namaa ati kan argiteettaa naan jedhe. Kana booddee qarqara bishaanichaa irra deebisee na geesse. Utuu inni deebi'aa jirus qarqara bishaanichaa garanaa fi garasiin mukeetii soonaan baay'een hin arge. Ergasii namichi bishaan kun gara kutaa biyya ba'a biiftuutti yaa'ee gara Arabaatti gad jal'atee galaanatti hin gala. Yeroo inni galaanichatti nammus bishaan galaanichaan in haadha. Lafa bishaanichi ga'e hundumaas uumamni lubbuu qabaataas tolchaan hundinuu in jiraata. Bishaan kun bishaanota galaanichaatti galee waan haaressuuf achitti qurxummiin soonaan baay'een hin argamu. Kanaaf lafuma bishaanichi ga'u wanti hundinuu in jiraata. Warri qurxummii qaban qarqara sanarraa in ijaajju. En eegigaadhaa hamma en eegawayyitti iddoo itti kiyyaa diriirsanii qoorfatan in ta'a. Qurxummiin isaa immoo akka qurxummii galaana guddichaa gosa isaa soonaan baay'eedha. Dhaqdhaqeen isaa fi kuufanni isaa garuu soogidda ta'u malee hin haareffaman. Qarqara lagichaa garasii fi garanaan mukti iji isaa nyaatamuu akaakuun garaa garaa jira.
አሜን ይተይዘን bishaan waaqichaa iddoo qulqullaa'aa keessaa waan ba'uuf mukeetiin sun baay'een isaanii hin harca'u jiraanis ija hin godhatu malee hin dhaban iji isaanii nyaataaf bara isaanii immoo qorichaaf hin ta'a ture Wakana yaadannoo gabaabsine gooftaa kadhannu iji isaanii nyaataaf bara isaanii mee wajjin dubbadha iji isaanii nyaataaf bara isaanii qorichaaf bara dubbadha iji isaanii nyaataaf bara isaanii qorichaaf haleluya 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 Gooftaan Yesuus galanni siif haa ta'u Gooftaan Yesuus galanni siif haa ta'u mootii nagaa galanni siif haa ta'u hangafa nagaa galanni siif haa ta'u qulqulluu Waaqayyoo galanni siif haa ta'u fuula kee dura jirra fannoo kee dura jirra dadhabbii keenya qabannee fuula kee dura jirra Hafuurri qulqulluu nu gidduutti akka hojjenneef yakki obboloota koo cubbuun tokko keenya dhiigaan kee Yesuus Kiristoosiin kan nuuf balleeffame haa ta'u dhiiga cubbuu nama balleessa cubbuu tokko keenya dhiiga Yesuusiin nuuf haa badu araara keenya gidduu deddeebi'e dhiiga Yesuus Kiristoosiin lafa kufuu nu kaase dadhabbii keenya gadanatti geeddare nu geessa Waaqayyo nu geessa Waaqayyo nu geessa Waaqayyo nu geessa Waaqayyo mul'ata keenya fuudhee Waaqayyo maqaa Yesuusiin fuudhee Waaqayyo ulfina bakka baafatti hojjechuu Waaqayyo nagaatti Waaqayyo dura kan sabni galatti dubbatu hojiinsaa ta'uu hojii fuudhamaa kan beekamu haa ta'u ni yaadame jedhame maqaa gooftaa Yesuusiin kan beekamu haa ta'u hojii fuudhamaa jireenya kan danku jireenya nagaa kan hawwatu boqonnaa kan hawwatu maqaa Yesuus Kiristoosiin naannoo kan kennuus foon Allah musliima kan hojjetu maqaa gooftaa Yesuusiin kan beekamu haa ta'u maqaa Yesuusiin kan beekamu haa ta'u maqaa Yesuusiin kan beekamu haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin shaakalan ta'an cubbuu mecallumadha shaakalan ta'an cubbuu irmi xuraa'ummaatti jireenya namaa hiitee kan qabde namni Waaqayyoon akka hin sodaanne laphee namaa kan jabeessite ija jabeessa kan nama goote jalliin irratti namni akka naane namni akka rifanne dubbii Waaqayyoo dhaga'ee nama akka qalbiin diddiirran suusii kan itti goote amala
Maqaa gooftaa Yesuusiin irra biddi Waaqayyo si haa nyaatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin irra biddi Waaqayyo si haa nyaatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin irra biddi Waaqayyo si haa nyaatu. Wahadii labuu sheeka toorra baradiyaa. Ree labuu radiyaa labuu. Dhuma namaa balleessuudhaaf fuutee fiigaa kan jirtu. Fuutee kan fiigaa kan jirtu. Laphee namaa qabdee kan jirtu. Yaada namaa qabdee kan jirtu. Maqaa gooftaa Yesuusiin hamba hiddi kee kan cite haa ta'u. Barabaraan. Barabaraan. Barabaraan hojiin kee diigamu yee. Barabaraan hojiin kee diigamu yee. Fuutee gara Si'oolitti fiigaa kan jirtu. Fuutee gara du'aatti fiigaa kan jirtu. Fuutee gara badisaatti fiigaa kan jirtu. Maqaa gooftaa Yesuusiin hojiin kee diigamu. Amma ganama kana namoonni bilisaa ba'anii. Maqaa Yesuusiin namoonni moo'ichaa argatanii. Maqaa nama Naazreeti Yesuusiin namoonni birmadu'aa ba'anii. Dhiiga Yesuusiin bilisaa ba'anii. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Dubbii kennuuf ergi. Maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen. Noora yeroo gabaabaa dubbii Waaqayyo dubbadheen deebinee kadhannaa. Eshi. Iskeel boqonnaan 37 boqonnaan 47 macaafa Iskeel keessa baay'ee yaadannudha. Macaafni Iskeel kun boqonnaa 37 yoo ilaaltan waa'ee lafee goggogaa wajjinii wal qabsiiseetu Waaqayyo dubbata. Waaqayyo yeroo baay'ee qineedhaan haasa'a yookiin immoo akkaataa namaa galuun fakkeenyaan haasa'a Waaqayyo. Yaa mucaa namaa ka'iituu gara lafee warra goggogaa lafa onaa keessa jiranii dhaqinaan jedhee anis nan dhaqee lafee goggogaan kunii jireenyatti jiraachuu ni danda'a jettee yaaddaa innaan ani kanan beeku situ beeka jedhee Waaqayyo akkana naan jedhee Iskeel lafee goggogaa kanatti maal godhi raajii dubbadhu maal godhi maalitti raajii dubbadhu dubbadame maalitti raajii dubbadhu bara kana lafee goggogaatti raajiin dubbatamu miti lafee goggogaatti raajii dubbadhu lafee goggogaatti raajiin hin dubbatamu maaliif amma raajiin kan dubbatamu bara kana gara duumessi duumessaa utin bokkaarroo waa duumessi yoo dhufe bakka sa'aatii lama booda bokkaan irra badanii dubbachuun salphaadha nama xiqqoo fayyaa qaba fakkaatu hin guddatte hin ceete jechuun salphaadha nama bakka hin duuta jedhame Waaqayyo hin jiraatta siin jedha jedhanii dubbachuun garuu cimaadha. Lafee goggogaatti dhaqiitu dubbadhu naan jedhe anis nan dubbadhe akkuma hin dubbadheen immoo qilleensi dhufe. Ergeen dubbadhee Waaqayyo qilleensa fide qilleensi kallattii garaa garaan hin dhufe lafoota goggogaa sanas walitti butee lafoonni goggogaan suni foonis hin godhatanii ribuus hin godhatanii walitti deemanii hin sokossanii saraawitii yookiin immoo loltuu guddaa ta'anii gadi Siiqee lakkoofsa 10tti immoo yeroo laaltanii hin hiikaa fi fakkeenyi kun maal akka ta'e Iskeeliif turgumii isaa kennaaf kuni mana Israa'eliidha kuni saba kootii jedhe Waaqayyo waa'ee lafee goggogaa kanaa kanan dubbadhu waa'ee saba kootii malee dhimma lafee miti jedhe Waaqayyo cinqiin koo cinqii lafee miti jedhe Waaqayyo waanan dubbataa jiru waan inni dhimmaa jiru waa'ee namaatti waa'ee saba Israa'eliidha. Saba Israa'el kana kan Waaqa dubbatu yeroo Waaqa dubbatu kana Iskeeli raajoota saba isaa wajjin booji'aman keessaa tokkodha. Iskeel saba isaa wajjin booji'ame. Warra boojuudhaan waggaa 70 dabarfamanii kennaman keessa raajii bara boojuuti Iskeel. Raajii bara maalii jedhe? Dubbadhaame raajii bara maalii? Raajii bara boojuuti. Iskeel kuni raajii dhugaa waan ta'eef Israa'eloonni immoo waan dhugaa dhaga'uun barbaadan hin jaallatan dhugaa dhaga'uun barbaadan Israa'eloonni. Iskeelii lakkisaa cubbuu keessan irraa deebaa yakka keessan irraa deebi'aa yoo deebi'uu baattan Waaqayyo rakkina bara dheeraatti dabarsee isin kenna jedhee saba kanatti dubbata. Sabni kun garuu dhaga'u. Raajoonni sobdoonni immoo dhufanii akkana jedhuun jalaan akkana jedhuun
waaqayyo gooftaan maccaa isin wajjiniin jira hin ceetu isiniin jedha bara baraan mootu isiniin jedha eenyuyyuu isin dura naabatu isiniin jedha yeroo jedhani manni Israa'el isa kana ergaan jedheetu ol utaalee aameen jedha. warri kan waaqayyo immoo dhufanii looniitu waaqayyo kana isiniin jedha na dhaga'uu diddaniittu naaf abboomamuu diddaniittu yoo akka kanatti itti fuftani rakkina bara dheeraattan siin kenna yeroo jedhu immoo isaan immoo raajota sobduu riferaansii keewwataniitu inni kun sirrii miti raajonni keenya warri baay'een hin ceetu mootu nuun jedhaniiru jedhu. kanaaf raajonni waaqayyoo waan godhanamanii xaxxedhu. dubbiin immoo deemtee kan waaqayyoo hin mooti waan ta'eef kan waaqayyoo maal gootiin jedhe mee kan waaqayyoo hin mooti jedhame jarris cubbuu isaaniitti fufanii raajonni sobduunis itti fufanii waaqayyo dhumarratti harka baabiloonitti Israa'eliin dabarsee kenne. gaafa ni dabarsee kennu immoo Hisqeel faa akka jedhan waggaa dheeraa turtu harka boojuu kana jennaan raajonni sobduu hamma dhumaatti soban maal jedhan beektu erga isaan harka boojuu galan immoo yeroo gabaabaatti deebitanii galtuun sodaatiin hadhan hamma dhumaatti soban waaqayyo hamma dhumaatti sobuu namaa baraanu nama simbukkee harka qabaatti hamma dhumaatti hin jallatiinedha yeroo waaqayyo dubbatu sirradhuedha ameen jedhame amma dhumaatti soban ilala duraani rakkinni dhufu jedhanii dubbatan rakkinni dhufe rakkinni yeroo dhufu immoo hin sodaatinaa bakka yeroo gabaabduudha jedhan rakkinichi rakkina waggaa meeqaati waggaa 70 iddoo kanatti immoo yeroo ilaaltan boqonnaa 47 irratti immoo Hisqeel akkana jedha waaqayyoo hin dhufe gara koo jedha kana booddee namichi gara balbala mana qulqullummaatti na deebisee na fidee mana qulqullummaa gara babiftuu garagalee waan jiruuf buusaa balbala mana qulqullummaa sana jalaa bishaan burqee buusaa mana qulqullummaa jalaa bishaantu burqe mee buusaa mana qulqullummaa jalaa bishaantu burqeedha mee bishaanichi kun eessaa burqe buusaa mana qulqullummaa jalaa burqee bishaanichi kun yeedha karaa amala bishaan kanaa xurutti dubbata bishaanichi kun hiyyaa'aa yeroo yaa'ummoo gara baabiftuutti yaa'aa jedha bishaanichi kun bakka tokkoon taa'u tokko isaan ilaalla gaggabaabse bishaan kun yeedha anaan naqabee ammas na naannesseetu gara bishaan kanaa nageessee namichi dhumdhuma 1,000 safaree sana booddee anaan keessa na deemsisee yeroon keessa deemu ni jalqabaa suni dhumdhumi 1,000 ni jalqabaa suni gulubii koo naga'ee eessa koo naga'ee gulubii koo naga'een kuni mana sagadaatti nama ariifachiisa yeroo gulubii nama ga'u eessatti nama ariifachiisa mana sagadaatti mana kadhataatti kadhadhu gara kadhannaa gara tajaajilaa gara mana waaqayyootti nama ariifachiisa yeroo gulubii nama ga'u as naga'ee ammas 1,000 safaree inni immoo eessa naga'e abeet jilba koo naga'e inni kun immoo kadhadhu soomaaf sagada ooli kadhadhu waaqayyoon fuula isaa barbaadi kadhadhu isa jedhu sabara jalqabaatu sunurraa hin darbin nama baay'eerraa darbeeram kadhadhu ammas sadaffaa namichi maal godhe 1,000 safare inni immoo eessa naga'e mudhii koo naga'e namni mudhiin qabame immoo moo'ameera bakka mudhii qabda jennaan namichi maal ta'eera inni kun immoo yeroo waaqayyoof moo'amuuti bakka moo'amu harka laachuu bakka sii moo'ameera jechuu waaqayyo gooftaan maccaan waa gargaaru waaqayyo maal ta'u mee moo'amuu jedhame waaqayyo moo'amu mudhii naga'e ammas isa xumuraa si arfaffaa 1,000 safaree inni immoo yeroon keessa deemuyyuu maal ta'uu hin dandeenye ce'uu hin dandeenye yoon daakee malee maal ta'uu hin danda'u ce'uu hin danda'u ce'amuun hin danda'amu inni kun immoo keessatti hafu mee iyyaati ameen jedhame keessatti maal ta'u mee dubbadha keessatti maal ta'u yeroo jilba nama ga'u waldaa deemina bara dura amantaa yaadadhame waa'ee hafuura qulqulluuti kan inni haasa'aa jiru yeroo jilba nama ga'u waldaatti nama fiis hamma sagantaan ga'utti nama ariifachiisa
maalumata sagantaan dafee ga'ee nama jechisiisa gara waldaatti nama fiigsisa. Sagantaa namni sa'aatii lamatti yoo waame tokkotti dursanii dhaqu. Dhaqi nama jedha. Gulubii nagee, jilba nagee, kun immoo kadhatanii kan hin quufne, fuula Waaqayyoo barbaadanii kan hin quufne, mudhii nagee, inni kun immoo mo'amuudha bakka. Ce'uun immoo hin danda'amu arfaffaadhaatti immoo keessumatti nafe yoon daake malee hin ce'u jechuun itti yaadee yoon kophaa koo keessaa ba'e malee keessaa ba'uun hin danda'amu. Itti yaadee karoorfadhee purposefully yoon Waaqayyoon gaddisiise malee jechuudha. Itti yaadanii Waaqayyoon gaddisiisu Waaqayyo namaa baraaru. Mee Waaqayyo na baraari jedhame? Dabalaa jedhame? Gooftaan nu haa baraaru. Bishaanichi kuni iddoo qulqullaa'aatii burqe. Bishaanichi kuni eessaa burqe? Iddoo qulqullaa'aatiiti kan inni burqe. Buusaa mana qulqullummaa keessaa burqe. Rivaayivaliin yookiin sochiin hafuuraa kan inni burqu laphee qulqulluu keessaati. Jireenya qulqullummaa qabu keessaati. Hallelujaa. Rivaayivaliin sochiin hafuuraa, dadammaqiinsi hafuuraa, hojiin hafuura qulqulluu kan inni jalqabu yookiin kan inni burqu nama jireenya qulqullummaa isaa eeggatee jiraatu keessaati. Ameen iyyaati, ameen jedhame. Iddoo qulqullaa'aatii burqee. Ilaala, eessaa burqee? Iddoo qulqullaa'aa buusaa mana qulqullummaa keessaa burqee. Har'a jireenya qulqullummaan qabnu waan ta'e baay'een keenya. Tajaajiltoonni, amantoonni, warri Waaqayyoof hojjenna jennu jireenya qulqullummaan qabnu waan ta'eef burqaan Waaqayyoo nu keessaa burqu, burqaa garbiraan nu keessaa burqa, dubbiin nu keessaa burqa, tonkoliin nu keessaa burqa, jallinan nu keessaa burqa, wal qooduun nu keessaa burqa, soban nu keessaa burqa. Maaliif jireenya qulqullummaan qabnu? Qulqullummaatti hin jiraan, amanamummaatti hin jiraan. Bishaanichi kuni kan inni burqee iddoo qulqullaa'aati. Warri jireenya qulqullummaa qabdani baga gammadan simbiratti Waaqayyo waa jalqaba. Waaqayyo eessatti hojii isaa jalqaba? Warra jireenya qulqullummaa qabani biratti jalqaba Waaqayyo. Waaqayyo minaamintee wajjin hojii isaa hin jalqabu. Waaqayyo minaamintee wajjin maaliin jalqabu? Hojii isaa hin jalqabu. Mee iyyaatti Waaqayyo qulqulluudha jedhame? Hargeessan sochoosaatti Waaqayyo qulqulluudha jedhame? Iddoo qulqullaa'aatii burqe. Hallelujaa. Buusaa mana qulqullummaa keessaa maal godhe? Mee dubbadha, hin burqe jedhame? Eessaa burqe? Buusaa mana qulqullummaa jalaa burqe. Kana duwwaa miti, bishaanichi achi burqe kun hiyyaa. Maaliidhaan jedhe? Dubbadha mee? Mee dubbadha? Hiyyaa. Hin deema. Hiyyaa jechuun hin deema. Bishaan taa'u, bishaan bakkuma tokko taa'u busaa nama qabsiisa, dhukkuba baay'ee nama qabsiisa. Bishaan bakka tokko taa'u kosii baay'eetu irra jira, bakka waan malaariyaatu keessa jira, waan adda addaa maayikiroo orgaanizimii hedduutu keessatti wal hora. Bishaanichi kuni haroo miti. Hiyyaa abbe. Mee hiyyaa jedhi mee? Mee namni garaa qabdu iyyiitti hiyyaa jedhi mee? Wuu! Hiyyaa! Halleluuyaa! Waaqayyo bishaan yaa'u isin gidduutti yaa burqisiisu. Yeah? Bishaan taa'u deemee ajaa'iyu karaa darbaa sin hawwata. Wuu! Sin jajjisiisa. Bishaan taa'u. Dhukkuba sin qabsiisa. Dhukkuba sin qabsiisa. Nechariin bishaanicha kana hin taa'amiti hiyyaa yeroo yaa'u immoodha gara ba'a biiftuutti yaa'aa jedha. Ba'a biiftuutti yaa'a jechuun biyyoonni gara ba'a biiftuu Israa'el keessaa biyyoota gammoojjiiti. Gammoojjiidha, biyya bishaan hin jirre. Bishaanichi kan inni yaa'u gara biyyoota gammoojjiitti. Gara warra dheebotaniitti. Gara miti yaa'an jedhe.
gara baabiiftuutti yaa gara warra bishaan dheebotaniitti. Halleluuyaa. Mee iyyaatti hiyyaa jedhame. Amma seena bakka asumatti waldaa kukkunnee bananneetu godhanne miti. Nagaan isiniif haa ta'u. Bakka no ifanna bakka asumatti halleluuyaa. Bakka jennee sanbata gallee torbee guutuu rafne sanbata dhufne waa'ee warra gooftaan qabne waa'ee warra rakkatanii waa'ee warra man giddii qabnu nyaannee dhunne sanbata keenya dhufne makiina keenya oofne galle rafne sanbata keenya yoo giddii akka nama giddii dhufuu bakka namumti maal na jedha jenneetu akka nama miilli isaa tuuboo qabuuf wajoo yaanii dhufna bakka waaqayyo gooftaan macca abaarsa kana nurraati haa cabsu sirraati haa cabu ameen jedha afaan gebaniiti kun eebbaari abaarsa malee bishaanichi kun hiyyaa bishaanichi kun maali jettan oh haleluuyaa kiniyyaa kan inni yaa'ummoo biyyoota gara gammoojjiitti yaa gara rakkinni jirutti yaa gara barbaachisutti yaa nama simbukkee jiru bishaanichi gara gammoojjiitti yaa aanaa jedhame dabalatti naa himaa maaloo eebuu baasuuf yaa jedha biqilchuuf yaa jedha Afuurri qulqulluu waldaama keenya nuu bulluskee nutti ho'isee bakka nuu bulluskee nutti tottolcheemaa bakka asuma kana dikoreet nuu godhee nuu babbareechee bakka takka kalarii adii diimaa dibadhaa kana godha jedhee bakka kiboordii meeshaa mana kanaa nuu guutee bakka meeshaalee muuziqaa nuu guutee bakka kanumaan jiraadhaa jechuun miti kan inni dhufu nu sochoosuudhaaf dhufa mee nu sochoosuudhaaf dhufa jedhame mee hin sochoona jedhame maalu gochuudhaaf dhufa dubadaaga maalu gochuudhaaf dhufa haleluuyaa har'a gara kee dhufu inni nama sochoosu gara kee dhufu namni barbaadu ameen jedhime namni barbaadu ameen jedhime afuurri nama sochoosu kuni afuurri yaa'u kuni afuurri gara gammoojjiitti bishaan gara gammoojjiitti yaa'u kuni har'a laphee kee keessaatti haa burqu ameen jedhime har'a waldaan bakka dubbiin burqu taateetti har'a waldaan lafa dubbiin burqu lafa jallinni burqu lafa tonkoliin burqu maqaa yesuusin inni agogu ameen jedhi maala ta'unni maal isin diddani maala ta'u Phaawulosiif gamteetti fakkaata dafe agogu jedhe har'a waldaan lafa dubbiin burqu jallin akkoo warri biyya lafaa nurraa baraayiru barsiisa gaarii taaneerra akkatti wal xalafan akkatti wal rukkutan akkatti wal miidhan akkatti maqaa wal balleessan basmaaf waldaan moo sirriitti barsiisaa jirti sirriitti lafa dubbiin burqu taane haa ga'u kana booda hafuurri waaqayyoo haa burqu hafuurri waaqayyoo haa burqu hafuurri waaqayyoo haa burqu hafuurri waaqayyoo haa burqu ergaa waaqayyoo gooftaan maccaanatti kennan fidee dhufeera iddoo kana hafuurri waaqayyoo haa burqu yee namoonni baay'een macaafa qulqulluu kana waan baay'eef itti fayyadamu waan baay'eef akka qoonaa gooteetti dhaqeen ishee irraa gashan ittiin dhufanii irraa gashu hin kolfiti seexan immoo teessee haleluuyaatti naaf hojjetaa jiru jetti gaafa hafuurri kun burqu galabaan hin sokka mee iyyiti amee jedhi mee dhageeffadhu iddoon kun iddootti waan qulqulluun burqudha malee waan biraan burqu miti warri waan biraa iddoo kana burqisiistu hin galta yeroo dhiyootti mee iyyati amee jedhame hin burqa ture halleluuyaa har'a nu biraa maaltu burqa
waldaa kana duwwaa miti waldoolii kiristaanaa keessaa maaltu burqa bara kana? Bishaanichi kun hin yaa'a. Bishaanichi kun hin socho'a, hin deema. Hara lallabni keenya baay'eensaa kan nu deemsudha. Leenci du'aan nyaatu. Leenci gola keessa barbaadu nyaata isaa. Kan gola keessa barbaadu hantuuta, hadurree. Hadurree. Leenci fiigeetu ari'ee diidaa nyaata. Har'a waldooliin kiristaanaa isa amane irratti wal finne isa gooftaa qabu irratti. Waldaa kokottuu. Hadurree fayyaa. Leenci ari'ee qaba. Leenci warra gooftaan qabne fiigee dhaqeetti dhugaa ba'eetu fidee wangeela barsiisa. Mee namni amantu ameen jedhime. Baay'ooliin keenya immoo kana jenna, baay'anne jenna, daa'imman baay'ee miti. Waaqayyoof haa galatu, dubartoonni keenya da'uuf dhiironni keenya dhashuuf gaditti ta'e hin jirra. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf tajaajiltoonni kanumaan bulluqnee waldaan nu guuteera jennee teenya. Maaliif lubbuu haaraa nutti fakkaatu? Akkan jirtu nagaadhaa? Fayyaa keessanii? Nan loliin aadaraa immoo. Asirraa immoo nan kutiin aadaraa. Akkan jirtu. Waaqayyoof galannaa ta'u. Mee iyyaatu Waaqayyoof galannaa ta'uudhaa mee? Kan sin ajaa'ibu indoom caagodhee wangeelli kun maa dhabeettoo iddoo nama dubbise bishaanichi gara alaatti yaa'a. Garamitti yaa'a? Garamitti yaa'a? Mee gara alaatti yaa'adhaa mee? Harka keessan ol kaasaa mee? Waaqayyo har'a booda gara alaatti sin haa yaasu. Garamitti yaa'a? Lootorraa boosheekaa toorraa baaradiyaa. Mee gara alaatti yaa'adhaa mee? As keessa naanna'ee nama rakkisu. Gara alaatti yaa'a. Namoonni baay'een akkana jedhu. Ani dibameen ture, ayyaanni Waaqoon irra jira, bakka waltajjii na dhowwatanii, bakka dibamtee ture. Dhugaa jedhi. Namni dibame akkamiin tajaajila dabare? Dibameen ture, bakka dibanni irra jira, natti naafu, waltajjii naan kennan, bakka na sodaatu, bakka waltajjii naan kennanii, ani yoon achi ba'ee namni na jaallata, bakka kanaaf naanni waltajjii naan laatan. Dhugaa jedhi. Gara alaatti yaa'i. Yoo dhuguma dibamtee ta'e gara alaatti yaa'i. Warri biyya keenyaa gara Finfinneetti kan isaan yaa'an. Naqamtee faatti kan isaan yaa'an. Biyya wangeelli hin jirretti. Wangeelli hin jiruuf jira naqamtee. Naqamtee faatti yaa'u. Achi asii immoo asumatti yaa'u asuma keessa. Gara alaatti sin haa yaasu. Eebba kana fudhaa gara alaatti sin haa yaasu. Kan inni dubbataa jiru ko isa ganaa ergamoonni hojii ergamootaa boqonnaa lamarratti hafuura qulqulluu guutamanii abidda wangeelaa bobeessanii kan inni raajaa jiru baay'isa wayi. Sana kan inni raajaa jiru gara alaatti yaa'a. Yerusaalem keessaa jalqabee gara alaatti yaa'a. Lafa jalqabdeetti sin hambisii Waaqayyo. Lafa jalqabeetti namni hafu akka nama obboleetti isaa ulfeesseeti. Irmiidha. Lafa jalqabanitti hafuun irmiidha. Hafuurri Waaqayyoo nama sochoosa. Nama yaasa. Sinaa yaasa. Mee Waaqayyo nu yaasidhaan. Waaqayyo na eebbisu miti. Dhugaa. Ish. Gara. Safaruma kana na eebbisaa dhaa? Warri gubbaa sana akkami? Nama eebbistanii isin? Haleluuyaa. Gara warra dhukkubsataniitti yaa'a. Gara warra fira dhabaniitti yaa'a. Gara warra beela'aniitti yaa'a. Gara warra gatamaniitti yaa'a. Waldaa keessaan ni yaa'u gara warra waa qabaniitti. Gara warra waa qabaniitti yaa'an ni bara kana. Waa jira taanaan cheekii kana barreessu taanaan ni yaa'a isinitti. Gara warra dhukkubsatanii gatamaniitti yaa'an ni kun garuu. Gara warra rakkataniitti yaa'a. Gara ijoollee abbaan qabneetti yaa'a.
gara dubartii abbaa manaa hin qabneetti yaa'a. Inni kun achi ayyaadha. Gara gammoojjiitti yaa'a. Gammoojjiin iddootti homtuun guddannedha. Gammoojjiin iddootti homtuu ijaan godhannedha. Gammoojjiin iddoo boqonnaan hin jirredha. Bishaanichi kun achi yaa'a. Namni waa'ee gammoojjii warri beektan. Hundumtuu baddaaraa dhufe. Gammoojjiin akkasi. Lafa bishaanichi kun ga'u immoo hundumtuu hin jiraata. Lafa bishaanichi kun ga'u maal ta'an jedha? Akkanadha. Lafa bishaanichi ga'u indoon bishaanichi kun kan sin ajaa'ibu ila bishaanichi kuni gara galaanota warra kaanitti yaa'a jedha. Gara warra kamitti? Inni iddoo buusaa mana qulqulluutti burqu kun garamitti yaa'a jedha. Gara galaanota gara galaanotaatti yaa'a. Galaanonni sun garuu dheebuu nama hin baasan. Galaanonni sun garuu hunda hin jiraachisan. Galaanonni sun garuu hunda hin boqochiisan. Kanaafuu galaanichi isaanitti yaa'eetu isaanumaan iyyuu hin haaressaa'edha. Nama ajaa'ibu isaanumaan iyyuu maal godha? Xuruutti caqasaa dara. Hundumtuu hin jiraata gara iddoon itti yaa'u. Galaanonni warri sun jireenya kennan warri jiran sun du'a kennu malee. Du'a laatu malee duraan qurxummiin keessan turreedha duraan. Galaanni jira qurxummiin keessan jiru. Maaliif? Amala bishaanichaatu qurxummiin horsiisu. Baay'ee qurxummii miti kanaa saamaa jiru. Amala bishaanichaatu inni dura ture qurxummiin akka wal horuun godhu. Mee bishaanichi inni dura tureedha. Akka qurxummii wal horuun godhuedha. Kan sin ajaa'ibu bishaanicha dura qurxummiin akka waliin horre godhu garuu akkasumatti qullaa jiraatu sanatti bishaaninni kun dhaqeetu yaa'eetu bishaanichuma haaresse. Sana booddeedha qurxummiin maal ta'eedha? Hin horee duwwaatu hin taane qurxummiin duraan achitti argamee hin beekne bifa addaan qurxummii gurguddaa qurxummii baay'ee bishaan kana keessaa yaa'utti ka'e. Maaliif hin haareeka? Maal ta'e hin jedhe? Mee hin haareedhaa mee? Merka sochoosaatti yaa Waaqayyo nu haaresseedhaa mee? Dabaleedhaa mee? Har'asi galaanichi biyya lafaadha. Har'a nama baay'ee du'aa jira. Namoota baay'eetu gooftaa Yesuus hin argatiin du'aa jira. Bishaaniin nu biraa yoo dhaqee haaresse malee falli gar biraan hin jiru. Kana duwwaa miti bakka bishaanichi kun ga'etti biqiltoonni guddatu jedha lakkoofsa torbarraa. Lafa bishaanichi ga'etti biqiltoonni maal ta'u? Hin guddatu. Amma taphattoota kubbaa miilaa argitanii beektu? Taphattoonni kubbaa miilaa yeroo tapha seenan maal godhu? Namni yaadatu. Ijoollee qabatanii seenu miti? Daa'imman xixinnoo qabatanii seenu. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo nani ritaayer godhe, yoo nani dulloome, yookiin yoo nani tapha kana dhaabe, tapha kana kan itti fufsiisu kodoo ani qabaa jechuudha. Ani qabaa. Itti guddisaan jiraa. Itti guddisaan jira. Abbootiin siyaasaa akkasuma miti re. Yoo nan akkana ta'e yaada koo politikaal viyuu koo kan itti fufsiisu itti guddisaan jira jedhu isaanis. Kan itti guddisaan jirre unu duwwaadha. Warra waldaa. Kan itti guddifataan jirre. Yoo nuti duune bakka dhume nu faana du'a. Hara dargaggeessi hin jiru waldaa keessa. Itti guddisaan jirru. Yoo nani du'e margin biqiliin jettee harree hin jedhan. Bishaanichi kun garuu biqiltoota guddisa. Bishaanichi kun biqiltoota maal godhaa? Mee dubbadhaa biqiltoota maal godhaa? Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Tamsaasni wangeelaa dura rivaayivaaliitu ka'uu qaba. Tamsaasa wangeelaa dura. Amma otuu rivaayivaaliin hin ka'in dura tamsaasni wangeelaa firii rivaayivaaliiti. Firii rivaayivaaliiti. Rivaayivaaliin yookiin sochiin hafuura erge ka'ee booda nama hundumaatu wangeela tamsaasa. Kana godhii leenjisii kenna maaliyyuu barbaachisu. Sunuma tamsaasa hundumtuun tokka. Hafuurri Waaqayyo gooftaa maccaa nu gidduu taaboo ba'u. Mee warri barbaadanaa mee jedhamee. Sana booda hundumaatu abidda Waaqayyo uffatee ba'a.
har'a guyyaa abidda uffatanii ba'uu nuuf haa ta'u. Waaqayyoon danda'u. Guyyaan irraa guyyaatti abidda Waaqayyoo uffannee baanu nuuf haa ta'u. Yaa? Bishaanichi mana keessaa gara alaatti yaa'edha. Bishaanichi faayidaan isaa ni jalqabaa ni haareessa. Har'a waan baay'eetti dulloomneerra. Dullumni foonii eebba. Waaqayyoon sin haa ga'u ittiin naanis haa ga'u. Nama Waaqayyo eebbiseetu fooniin dullooma waggaa 90 waggaa 100 ga'ee boqota. Dullumni afuuraa garuu abaarsa. Afuuraan dulloomuun abaarsa. Har'a baay'ooliin keenya afuuraan dulloomneerra. Ani danda'ee soomaaf sagadan oolu beekaan na hamuun machiisa danda'ee buddeenan obsu. Hin danda'u namni baay'een dulloomeera. Hin danda'u soomaaf sagadan danda'u. Baay'ee irra sa'aatii tokko taa'ee qayyabachuu hin danda'u. Yuutuubii irra sa'aatii 5 taa'uu moomaaf hin dadhabdu. Baay'ee irra daqiiqaa 40 sin teessisu yuutuubii irra kan guutuu si busha. Dulluma fuura. Waaqayyo nu haaressu. Mee warri haara'uu barbaadan yaa Waaqayyo nu haaresseedha. Hargeessan sochoosaati yaa Waaqayyo nu haaresseedha. Nama sin bukkee jiru harka qabaati jaallattu yoo ta'e Waaqayyo si haaressu warra jedha. Ameen jedhamee. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii haareffama. Akka Joobiraas hin ta'u. Kochoon isaaniif kennama. Raajiin dubbadda har'a Joobirri tokko nu gidduudhaanii balali'a. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii laadoorraa baasaa kadiyaboo. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii ni haareffama. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii ni haareffama. Akka Joobiraas hin ta'u. Kochoon isaaniif kennama. Hin deemu. Hin dadhabani. Hin fiigu. Hin muduqani. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Ara Yesus gooftaadha. Hin mugin argamu Waaqayyo guddaa jira. Ameen jedhime. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan. Yoon dadhabeyyuu Waaqayyo sin eega warri jedhan. Yoon kufeyyuu yaa Waaqayyo sin eega warri jedhan. Yoo haalli ulfaateyyuu sin eega yaa Waaqayyo warri jedhani. Hallelujah! Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan. Ela durra boshe katoro borodia. Joobira balali ujira gubaa'ee kana keessa. Joobira balali ujira gubaa'ee kana keessa. Joobira balali argaan jira. Joobira balali ujira gubaa'ee kana keessa. Hallelujah! Oh hallelujah! Oh hallelujah! Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii. Hallelujah! Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii. Afurii qulqulluun natti agarsiisaa jira. Joobiruma ol ka'uun argaa jira. Mul'atan argaa jira. Joobira ol ka'uun argaa jira. Joobira ol ka'uun argaa jira. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii. Ergaa tokkoon dubbade dhageeffadhu ameen jechuudhaan qophaa'e. Gaddeebi'uu kee kan argan akka Joobiraa ol kaafamuu kee argu. Dhageeffadhu ammas dhageeffadhu. Daangeffamuu kee kan argan daangaa malee balali'uu kee arguuf jiru. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ani kana booda daangaa malee balali'a. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ani kana booda daangaa malee balali'a. Namni amantu ameen jedhime. Meekana jedhime maqaa gooftaa Yesuusiin jedhime. Ani kana booda daangaa malee balali'a jedhi. Siifaa ta'u maqaa Yesuusiin. Hallelujah.
Hallelujah. Letoko tolo bo sheka toro bolo diabo. Woo! Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii ni haareffama. Akka Joobiraas hin ta'u. Kochoon isaaniif kennama. Akka maalii ta'u? Maaltu isaaniif kennama? Siifa kennamu warrayee. Kan guyyaan sitti dukkanaa'e sitti fakkaate yoo jiraate dhaggeeffadhu. Kan haalli kee hundumtuu kana booda dhumeera ani daangeffameera jettu yoo jiraatte dhaggeeffadhu. Har'a Waaqayyo kochoo sii kenna. Eeyyuu Joobira beektu miti? Joobira eenyuyyuu hin qabu. Yeroo mana barumsaa macaa qulqulluu jiru barsiisaan koo tokko waan tokkodhe. Riisarchii tokkotu magaalaa Yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeeffame waa'ee allaattota. Allaattonni tokko biyyoota Awurooppaarraa ba'aniitu Bishooftuu Calalaqaa kan jedhamurra buufatanii oolanii bulanii sa'aatii barbaadan immoo gara Awurooppaatti deebi'u. Kan isaan dhufanii Awurooppaarraadha jedhan. Riisarchiin sun dhugaa ta'uu soban beeku. Garuu an achirraa waan hin baradhe maali beektu? Ta'uu akka inni danda'u nan amane. Maaliif? Allaattonni kun imbaasii naqan. Viizaa daraan jedhan. Adaraa mootummaa Ameerikaan jedhan. Gaafumatti argame shadhadhanii madaqanii Bishooftuu qopheedhanii Relax godhanii immoo achis manuu ga'ee bakka Itoophiyaa jedhanii immoo shaa'edhanii immoo deebanii galu. Kana booda maqaa Gooftaa Yesuusiin akka eenyuyyuu haalli kamiyyuu sin qabnetti Waaqayyo humna kee siif haaressu. Waaqayyo gola keessaa si haa baasu. Maalan arga beektu amma mul'ata? Gaangee beektu? Gaangee saggaarii baay'een galchine. Saggaaruu beektu? Gaangee saggaar san galchine arga mul'ata tuulla laba jiru. Gaangeen kun garuu miilli isaa hidhameera. Hidhameera, fe'ameera, koorichaan irra jira, waan hundi irra jira, garuu hidhameera. Bakka iddoo ta'e wayiitti hidhameetu rakkatan arga. Amma garuu hidhaan sun ciramaa jira. Namni mana kana jirtu ameen jedhime. Nam fixaa isaachuu. Yesuus gooftaan. Phaawulos immoo maal jedhe beektu? Tajaajilli kakuu haaraaf jireenyi kakuu haaraa ulfinaa gara ulfinaatti. Ulfinaa gara ulfinaatti. Waaqayyo zeeroorraa nama jalqabsiisee tokko nama jechisiisa. Tokkorraa immoo lamatti nama ceesisa. Lamarraa sadii nama jechisiisa. Waaqayyo zeeroorraa kaasee jaarra nama geessisu. Proosesii keessa nama dabarsa. Sadiirra nama geessisee immoo Waaqayyo tokkotti nama deebisu. Ulfinaa gara ulfinaatti. Kabajaa gara kabajaatti. Waaqayyoon abdiidhaan kan eeggatanii humni isaanii haareffama. Hin deemu wedha. Ilaala maalirraa jalqaba beektu Isaayyaas hin deemu. Garuu uffee maaliif hin dadhaban beektu? Hafuura humna isaanii duubaa haaressu jira. Hin haaressa. Yeroo isaan dadhaban hin haaressa. Phaawulee maal godhan jedhe? Hin haaressa. Hin deemu. Namittiin kun eessayyuu hin geessu. Utuma isaan jedhan immoo ati hin deemta. Hin deemtu. Amala Waaqayyootiin. Waaqayyo baay'ee kan sin ajaa'ibu tuffatamuu sin quubsee booda sin ulfeessa. Siniin galle. Hamma sin ga'utti tuffatamtanii booda kan Waaqayyo sin ulfeessu. Nama ulfeessee booda Waaqayyo nama salphisu. Salphina keessa nama dabarsee booda garuu ulfina bara baraa nama argisiisa. Nama sin bukkee jiru otuun tuffatamiin kabajamuun hin jiru naa jedha. Namitti gara jalaa karaanin siiquu inuma deemtii otuma si jedhaniitu ispiidii dabala. Waaqayyo immoo dhufeetu amma otuma ilaalaniitu hin deemtaa si tuffatuun badaa mitii siin jedhu. Hin deemtaati. Hin deemta kaa. Maaliidhaan jedhe? Hin deemta. Sana booda immoo kan Waaqayyo akkam taafeetu hin deemtaarraa hin teessaa miti kan Waaqayyo. Kan Waaqayyo hin deemtaarraa hin teessaa miti. Hin deemta. Sana booda immoo fiigicha jalqabsiisa. Yerooti ilaali. As ilaali qooyi. Yerooti fiigicha jalqabdu. Waa namittiin kun otuma laallummoo deemteen. Otuma isaan sanadanii immoo kochoon hin dhufa.
Iyesuus gooftaadha yee. Kuni siif haa ta'u. Hin dheebonne isin amma hafuura kana. Hafuura akkas godhu kana dheebonne luba fikiru. Luba caala kami? Nama dheebosiisu? Namni baay'een biiraa malee kana dheebotu. Warri biiraa dhugani kana dhugan. Tokkoon keen argattu warri biiraa dhugdu kana. Dura biiraa balaqqami. Warri qirraarii funaantu kanan argattu. Yesuus gooftaadha. Waaqayyo si haa eebbisu na jedhaa. Dhugaa? Abbaan na eebbisaa jiru sirriitti. Isin na eebbisnaan nagaa. Halleluuyaa. Halleluuyaa. Biiraa isaa dhugaa bakka daalachaa bakka warra mana shanee bulte beektu isin mana qaalluu. Mana qaalluu warra bulan. Mana qaalluu bulanii warra dhufanii bakka warra shanee ta'anii hojjetu jedhama. Shanee isaa warri gachii jedhamiti joo. Shanee. Isa isaanumtaa bitatan. Warra shanee ta'anii mana qaalluu hojjetan mana qaalluu fagaa bulanii jechaa bulanii ganama gaafa ba'an daalachaanii bakka raataanii galu. Dhugaa bulanii raataanii dhufanii hafuura qulqulluu guutamuun hin jiru. Harakees biiraas hafuura qulqulluus walitti dhuguun hin danda'amu. Tokko filadhu. Kan hafuura qulqulluu dhuge immoo waan biraan dheebotu. Mee kan hafuura qulqulluu dhugee dhime? Waan biraan dheebotuu jedhime? Mee iyyiitii jedhime? Kan hafuura qulqulluu dhuge funaansaan deemu. Mee iyyiitii jedhime? Nama furdisa jedhanii nama bareecha jedhanii jedhee funaansa gar biraan deemu. Hafuurri Waaqayyoo simboone maratti dhangalaasa. Ani bareennaan na dhageessu Waaqayyo na gargaaraan malee. Nan dheebodhe. Hafuurichi hin jiraachisa. Maal godhaa? Ilaala bishaanichi hin jiraachisa lakkoofsa galirraa hin jiraachisa. Du'a namatti urgeessu. Namoonni tokko ta'anii anillee barana kan koo bakka ani baranallee du'uun kon oolu. Dhibeen hin jiru. Nagaadhaam. Ta'anii bakka hammuma kana nuzaasee jalqaba. Noo barana natti ulfaateera. Abjuun koo baranaa gaarii miti. Bakka noo barana sokkuun kon oolu. Nagaadhaam. Du'atutti argama. Warra hafuura qulqulluu guutaman yaabbee. Du'aan marfamaneetu jiranii jireenyatutti argama. Ara jireenyi sitti argamu. Mee jireenyadhaa mee? Hafuurri qulqulluu maal kenna? Hin jiraachisan ajjeesa miti. Hin jiraachisa. Mee hin jiraachisadhaa mee? Hin jiraachisa. Jireenya kenna hundumaaf. Hundumaaf. Bakka bishaanichi kun ga'ee bishaanichi jireenya laata. Hin jiraachisa. Hara namoonni du'ee eegdan jirtu. Kadhannaa baay'ee daqiiqaa gabaabduun kadhadha booda. Hafuurri kun garuu otu eenyu yoo harka isin irraan kaa'in sin jiraachisa. Du'a keessan jireenyatti geeddara. Warri kana amantan ameen jedhame. Yesuus du'a namaa jireenyatti geeddaruuf dhufe. Duuti kee jireenyatti haa geeddaramu. Ganaa kadhannaan eegi namuma fudhadhu duuti kee jireenyatti haa geeddaramu. Maqaa nama Naazreeti Yesuus gooftaadhaan. Maqaa nama Naazreeti Yesuus gooftaadhaan. Duuti kee battala kanaa kaasee jireenyatti haa geeddaramu. Fooliin du'aa mana kee jiru. Fooliin du'aa jireenya kee keessa jiru. Sagaleen du'aa si sodaachisaa jiru. Ammaa jalqabee jireenyatti haa geeddaramu. Du'aa nama baay'ee Yesuus jireenyatti geeddareera. Horiin fudhanne. Horiin fudhanne Yesuus. Hin gurguranne Yesuus. Warri gurguratan gurgurachuu kana eessa akka fidan hin beeknu. Macaafa qulqulluu keessa Yesuus hin gurguranne. Sinis bitattu kanaaf gurguratu isaan. Isa tola sinii kenname bitattu.
Engada dubbadhe nama simbo satola si kennamen bitiinedha. Anna ajaa'ibu kiristaanonni bara kana waldaa isaaniitti kuma tokko kan hin laanne lafa warra gurguratanii dhaqanii kuma 20 laatu. Waa bitachuuf. Waaqayyo waan bitamuu waan gurguramuu qabu. Kan Waaqayyo toladha. Kan Waaqayyo maalidha jedhe? Mee dubbadhaa kan Waaqayyo toladha jedha. Kaka. Hin jiraachisa. Lootoo boosh hin jiraachisa. Mee jecha kanatuma jennu nama fayyutu jira. Mee hin jiraachisa bishaani jedhame? Dabalaa jedhamee maaloo? Dabalaa jedhamee maaloo? Ela boloota ko fayyina Waaqayyoo amma zayitiin dibamee waasinitti faca'utti neejina. Sagalee isaa ergee isaaniin fayyise. Boolla du'aa keessaa isaaniin baase. Maal isaa ergee isaaniin fayyise? Yeroo tokko sagalee Waaqayyoo hammam akka inni powerful ta'e isinitti hima. Warri lallabnu iyyuu hin beeknu takka takka. Tun beekiin lallabna baay'ee. Magaalaa Guttiin jedhamu tokko irratti lallabaa jiruuti. Harmeen tokko dhalan qaban. Maseenadha. Abbaa manaarraa du'eera. Kaanseriin harma isaanii qabee magaalaa Naqamtee dhaqanii yaalamanii riferii gara Finfinneetti jedhamanii nama riferii Finfinnee isaan geessee isaan yaalchus horiis hin qaban namas hin qaban. Kanaaf nama naa boo'ee na awwaaluu biratti dhaqee du'a jedhaniitu Guttinitti deebi'an. Innaa foolii qaba baay'ee. Namni baay'ee meedaarra lallabaan jira dubbii Waaqayyo. Tun lallabaa jiru si'a sadii mee akkana jedha. Yesuus fayyisaadha. Yesuus fayyisaadha. Yesuus fayyisaadha jedhamee jedha. Jaartiin maangoo tokko jala namarraa adda baanii kophaa ta'u. Foolii qaba waan ta'e dhumarratti Yesuus fayyisaadha yoo jennu isaanis hin jedhu lakkaachi ta'anii. Hin jedhachi ta'anii. Dhumarratti dhugaa Waaqayyoon isinitti himaa jaartiin daqiiqota muraasa booda iyyaa fiigaa dhufan. Akka nama abiddi loboxii wayii gubee waarraa goskee mallattoo wayii irratti immediately madaan sun irraa gogee nama duratti ofirraa baasanii namni hin beekne hin jirtanii. Yesuus daqiiqaa tokkotti raammoodhaan na gogeessaa jiskee kunoo fayyeera jedhan. Dhageeffadhu dubbii Waaqayyoo hin fayyisa. Dubbii Waaqayyoo hin fayyisa yee. Mee iyyiti dubbii Waaqayyoo hin fayyisani mee. Abiddi wangeelaa hin fayyisa. Kanaaf mee sagalee guddaadhaan akkana jedhaan wajjiniin bishaanichi hin jiraachiseedha mee. Dabala bishaanichi hin jiraachiseedha. Dabala bishaanichi hin jiraachiseedha. Amma nan jedha maqaa Gooftaa Yesuusiin wanti ati ittiin nan du'a jettee ofirraa sodaattu amma jireenya taagee jedhamu. Bishaanichi maal godha? Dubada bishaanichi maal godha? Nama kaanserii rakkatu bishaanichi maal godha? Nama dhiibbaa dhiigaa rakkatu bishaanichi maal godha? Nama du'a eegaa jiru bishaanichi maal godha? Ameen jedhime. Woo! Ameen jedhime. Injiraachisa. Woo! Injiraachisa. Ameen. Injiraachisa. Namaaf bu'aa jirtati. Injiraachisa Yesuus. Warra baashaa kaatiirraa boora diyaa. Mee bishaanichi injiraachiseedha mee? Afurri Waaqayyoo hojii gurguddaa hojjetaa jira. Bishaanichi maal godha? Bishaanichi maal godha? Nama taa'ee du'a eegaa jiru bishaanichi maal godha? Hello. Bishaanichi maal godha? Lotobo sheka torobo golodia. Jela tura bura dia labo sheka porodia. Jela tura bugandoro bora dia labo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah fura Waaqayyo. Hallelujah fura Waaqayyo. Hallelujah fura Waaqayyo. Hallelujah fura Waaqayyo. Eye. Bishaanichi ni jiraachisa. Bishaanichi ni jiraachisa. Waa. Hin jiraachisa yaa. Ameen. Galisii dhumeera. Kana booda gatiin qabdu nama jedhame bishaanichi garuu nu jiraachisa.
ergaan sitti dubbadha bishaanichi sii durseera. Haleluuyaa. Bishaanichi maal godha? Bishaanichi sii durseera. Nama si bukkee jiru bishaanichi sii durseera jedha. Har'a waan haaraa sii godhee si eegaa jedha. Ameen jedha dhumee. Battala kanaa kaasee bishaanichi hundumaa si haaressa. Hangafa dhibbaa sana yaadattu mucaansaa jalaa duute. Gooftaan mucaan kottu duute. Yesuus sagalee baase. Battala afaan Yesuusiitii sagaleen ba'een bakka mucittiin jirtu immoo jireenyi ga'e. Yesuus iddoo biraa jira. Battala Yesuus dubbateen mucattiin maayila dheeraa irraa fagoo jirti. Yesuus akka battala Yesuus dubbateen mucattiin immoo iddoo jirtu. Yesuus iddoo biraadhaa dubbatee mucattiin iddoo biraadhaa duuti ishee jireenyatti geeddarame. Amma Yesuus dubbataa jira duuti kee jireenyatti geeddaramaa jira. Amanadha dubbii kana amanadha. Loto Livania Masaka Diabo. Jela Torobo Golodia. Bishaanichi ni jiraachisa. Hallelujah. Bishaanichi maal godha? Bishaanichi kana duwwaa miti. Waldaa nana. Bishaanichi kana booda waldaa kana keessa warra diraagii baran, warra suusii baran irraa harcaasee luba caalaa bira jiraachisa. Ameen luba caala. Ameen jedha dhumee dira. Warra diraagiitiin xaxaman irraa hiikeetu si wajjin jiraachisa. Sana boodatti immoo teessistee ga wangeela kee barsiista shaagoote. Ameen. Haa ta'u. Bishaanichi jiraachisa. Saba as hin jirre fidee as jiraachisa. Warra mana dhugaatii jiran fidee as jiraachisa. Warra mana qaalluu jiran fidee as jiraachisa. Warra mana xibaara garaa garaa jiran fidee as jiraachisa. Hin danda'a warri jettanii ameen jedhame. Jiraachisa. Kana duwwaa miti bishaanichi ni baay'isaa jedha lakkoofsa 10 irraa. Maal godha? Ni baay'isa lakkoofsa 10. Sirriiti? Lakkoofsa 10. Lakkoofsa 10. Ni baay'isa. Maal godha? Maal godha? Warri qurxummii qaban qarqara isaa irra in ijaajju. Engeediidhaa hamma Engeliyaaditti iddoo itti kiyyoo diriirsanii qoorfatan hin ta'a. Qurxummiin isaa immoo akka qurxummii galaana guddichaa gosi isaa soonaan baay'ee hin ta'a. Qurxummichi hin baay'isa. Waaqayyo ida'uu hir'isuun beeku baay'isuu malee. Waaqayyo maal jedhe? Ida'uu hir'isuu miti hojii Waaqayyo baay'isuun. Fakkeenya isinii kaasa. Luba caalaa makarsa kottu luba caalaa. Luba caalaa dhufe amma tokko. Luba caalaan akka nama reefu dhufeetti ilaalaaga. Nama gooftaan qabne fakkeenya chokooti. Ee dhufe. Nan barsiise. Hafuura qulluu cuubame. Sana booda inni immoo dhaqee luba fikiruu fide. Taa'uun hin jiru. Luba fikiruu fide. Dhaqanii fidu. Koota. Achi immoo amma immoo ilaala. Luba fikiruu hin barsiise luba caalaan. Luba fikiruu hin barate. Hin cuubame. Hin geeddarame. Amma immoo lama taa'anii dhaqanii tokko fidu. Abbaa barbaadan tokko. Dafaa koottaa warri dhuftan immoo. Hin dhufani. Meeqa ta'an? Amma ida'uu immoo baay'isuu ta'aa jira. Amma immoo hundi amma warri kunis baratanii cuubamanii geeddaramanii dhaggeeffadhaa. Amananii baratanii cuubamanii gara manyitaatti galootu hin taane gara hojiitti ba'u. Amma dhaqanii arfan isaanii tokko fidu.
Dhaqa tokko fida ammas arfan isaanii warri dhufan kun dhaqanii ma fidu. Dhaqa fida waldaa guutuun dhuftu qophaa'a. Meeqa taane lakkaaga meeqarraa kaane dubbadhaga meeqarraa kaane 8 kun dhaqanii 8 yoo fidan meeqa taana 16 dhaqanii 16 yoo fidan meeqa taana 32 yoo fide meeqa taana. Halleluuyaa meeyyati ameen jedhame. Ulfaadha Waaqayyo sinaa eebbisu ulfina argadha. Hin baay'isa meeyyati hin baay'isa dhaame. Mee hin baay'anna dhaame. Dabalaadhaan nagaa siniif haa ta'u. Jedhaa kun oluma kaasaatu mara kadhaati. Laawodii rakaa nagaamu. Jaarsa tokkotu namichi tokko Yesuus gooftaadha jedha. Ameen jedhe namni amma dabalee akkuma nama jedhu Yesuus gooftaadha namni ameen jedhe hin dhagaamu Yesuus gooftaadha jedhe namni jaarsi guddaa tokko maal duudaa nutti fidanii kana jennee odee dhabne. Maal namitti kun dhageessoo itti fide yaa hin baay'isa. Maal godha? Mee hin baay'anna dhaame. Egaa isinitti hima fokkorsuutiin baay'achuun hin jiru. Hojjechuutiin malee. Nama sin bukkee jiru fokkorsuudhaan baay'achuun hin jiru hojjechuudhaan maleedha. Kanaafuu hojjedhuun hojjennaayedha. Sana booda hin baay'annaayedha. Meeyyaati ameen jedhame. Yela eeggeffadha. Anis paasterii waldaati mini. Waldaa paastera waldaati. Ofitti simaan jira. Yoo ijoollee irrattiif namoota gooftaan qabne irratti hojjennu ta'e waggaa 20-30 booda nus waldaa gurgurra. Hara waldaa bittan miti. Waldaa ijaartan immoo waldaa bittan. Eewurraa bittan. Warra gooftaa qaban irraa maaliif gurguran? Nama dhaban. Hin baay'anne. Atis hin baay'attu yoo ta'e. Nama dulloomaa deemu teessee akka jaldeessatti ta'ee wakkaanti nima wal jechaasuma keessa jirra yoo ta'e waggaa 50 booda waggaa 20 booda nurraa immoo kanan sodaadhu nurree kiristaanota jarri sinitti gurguran illee warra lallabanitti gurgurani bara sin gurgurtan immoo namni wangeela lallabu iyyuu hin jiru ta'a. Mishit daansiitti akkan gurgurre of eeggadha. Mardoon sinitti menan beeka sinitti hin tolu. Amma sinirraa galutti ariifattaniittu ta'a baay'een keessan. Mardoon gadiyyaanu yoo ta'e hin finnu yoo ta'e nu akkan gurgurre maalidha? Inni kaanoon dullooma, inni kaanoon du'a, inni kaanoon iddoo biraa dhaqa. Waaqa nu haa gargaaru. Hin baay'isa bishaanichi. Bishaanichi maal godhaa? Bishaanichi gar biraa immoo beela nama baasa. Biqiltuu biqilcheetu biqilichi immoo hin nyaatama jedha. Maal ta'a? Hin nyaatamadha biqiltuu sun. Iji isaa hin nyaatama. Iji nyaatamu nurra jira. Iji nyaatamu. Buddeenni nyaatamu waldaa guute nutti manii rora nyaanna gadi buune. Waldaatii iji nyaatamu dhibe Galaatiyaa boqonnaa 5:22 sanatu dhibe. Luba Fiqiruu nu dubbisi. Galaatiyaa boqonnaa 5 ija nyaatamu laala. Ija nyaatamu isinitti agarsiisa. Maayikiitti naa kenna dara. Xumureera. Anaa yeroo dheeraan fudhe. Galaatiyaa boqonnaa 5 ija afuuraa nu dubbisi. Lakkoofsa meeqa? Yes, ija afuuraa. Iji hojii afuuraa immoo jaalalaa, gammachuudhaa, nagaadhaa, obsaa. Gaarummaadhaa. Of dhowwuudhaas. Egaa seerri isa kanaa mormuu jira. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii hawwiisaa wajjin fedhasaa wajjiniin awwaalaniiru. Amen. Nuyis jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Egaa kottaa of dhiibuu
Ingaa gooftaan si eebbisu. Ija hafuuraa sanan barbaade. Ija hafuuraa jaalala, gammachuu, obsa, gaarummaa, arjummaa. Ija kana kan inni qabu. Iji nyaatamu waldaatii isa kanadha. Iji nyaatamu jaalala, gaarummaadha, arjummaadha, garraamummaadha, of dhoowuudha. Isa kana ijichi. Inni kun hin nyaatama. Namni as keessatti ani firan dhabee, nama na jaallatuun dhabee namni jedhu jiraachuun irra hin jiru. Nan dhiibamee namni special ta'ummoo jiraachuun qabu. There is no special in the church. Bakka special meaning jiraachuun qabu. Nami mana Waaqayyoo keessatti jibbamu tokko jiraachuun irra jiru. Tokko. Yesuus Kiristoos nama hundumaaf fannifameera. Ija isa kana baay'ee isaa keessan galu kana. Darbee qoricha. Baalli isaa immoo qoricha taa'edha. Qorichummaa. Qorichi hin barbaada miti. Qoricha kan barbaadu eenyudha? Gooftaan Yesuus maal jedhee? Maalati cubbamaa wajjin teessa? Cubbamaa wajjin nyaatannaani? Qorichi eenyu barbaachisa? Qorichi eenyu barbaachisa? Warra dhukkubsatanii barbaachisa. Kana jechuun ani nama cubbamaafan barbaachisa. Isa jabaataaf miti. Isa naannoo waldaa naannoo isa dubbii Waaqayyoo isaa galeef miti kanan barbaachisu irra caalaa. Isa cubbamaaf hin barbaachisa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kaanee dhaabannee gooftaa kadhanna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een isinitti dheeressee kanaaf kadhannaa nan gabaabsaa. Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Sagalee kanaan of ilaalla jechuudha. Dubbii kanaan of ilaalla. Haaleluyyaa. Oh haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Walla maratti dafee gabaabsee kadhadheen dhaabaa ni tokkoffaan namoota dhukkuba garaa garaa qabaniifiin kadhadha. Xumura irratti taane guutamaa hafuura qulqulluu gabaabseen kadhadha. Laphee keessan qopheeffadha. Bishaanicha kana warri barbaaddan, warri dheebotan, warri beelotan. Haaleluyyaa. Oh haaleluyyaa. Oh haaleluyyaa. Oh haaleluyyaa. Ameen 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 ameen. Warri dhukkuba garaa garaa rakkattan namana wajjiniin kadhadha adduma dhaabattan dhaabadhaati. Wal wajjiniin kadhanna. Yesuus fayyisaadha. Ani fayyisaa ta'u Yesuus nan amana. Yesuus dhugaadhuma fayyisaadha. Nan amana Yesuus fayyisaadha. Hallelujah. Hallelujah. Ati fayyisaadha Yesuus. Ati fayyisaadha Yesuus. Ati fayyisaadha Yesuus. Ammas waamna gooftaa Yesuus. Warra dhukkuba garaa garaa qaban ati gooftaa dhukkubaati. Ati gooftaa dhukkubaati. Dhukkuboonni siif abboomamu. Nama keessaa iyyanii ba'u. Nama keessaa gubatanii ba'u. Gaafati abboomtu nama keessaa balaqqamsiisanii ba'u. Gaafati abboomtu nama keessaa ciccitanii ba'u. Amma humni fayyisuu kee gubaa'ee kanaaf haa gadhiifamu. Warra amantiidhaan si eeggatan. Warra garaan isaanii dheebotee si eeggatu. Warra harka fayyisuu kee ofirratti eegaa jiran. Waaqayyoo warra harka fayyisuu kee ofirratti mana isaan irratti eegaa jiran. Waanjoo dhukkubaa kan baatan. Dhibee garaa garaan kan gidirfaman. Cinqii keessa kan galan, muddama keessa kan galan. Maqaa nama Naazreetii Yesuusin warri yaaddaa jiran. Warri boo'aa jiran. Har'a garuu murteeffatanii na biran darbu Waaqayyoodhanii warri si eeggataa jiran. Maqaa gooftaa Yesuusin haa fayyani. Ameen haa fayyan. Dhukkuboonni gubaa'ee kana keessa jirtan. Dhanna namaa keessa kan jirtan. Sammuu namaa, lafee namaa, dhiiga namaa. Gadameessa harma namaa. Miilarra harkarra kan jirtan. Qaama namaa eessayyuu orgaanii namaa qabdanii, kulaalitii namaa qabdanii, somba namaa qabdanii kan jirtan. Maqaa gooftaa Yesuusin amma abidda isinitti abboomeera. Maqaa gooftaa Yesuusin. Abidda isinitti abboomeera. Abidda Waaqayyoo isinitti abboomeera. Abidda Waaqayyoo isinitti abboomeera. Socho'aa lafa jirtanii amma. Dhukkuboonni kun socho'aa lafa jirtanii amma. Sokoskaa maqaa gooftaa Yesuusin. Sokoskaa maqaa gooftaa Yesuusin. Sokoskaa maqaa Yesuusin. Sin argansiisa. Akka namaa tuulluu deemu hafuura sin kuta.
laphee keessan kanatti akka nama ol isa guuruu dhufee laphee keessan kanatti qabee isin itti ejjeta. Mallattoo kana namoonni ofirratti argitan jirtu. Kadhadhaa na wajjin Yesuus Iyesuus ati fayyisaan ati fayyisaan amma hojiin kee itti fufu. Amma nama si eegaa jiru kanarratti qubni fayyisuu kee haa mul'atu. Haa mul'atu. Haa baqu dhukkubni. Kaanseriin. Abidda Yesuusiin. Kaansilii haa ta'u.